عالم مدرسا يوكان برسيسا مهندسا في مفتي الدنيا عالم غلانا بيكم سام مدى إفاهيوتا غاروب سافيج منام بيكا بكبوا مفتي أفريكا اتقافة ما علموتا نبسا غلي أولياك أفريكا أبا كتابوتا غرغدام غادسا مجتا برقاين قرق أرومنام ومش علماء hambaa salafootaa yoo aqiidaarraa dubbatan imaam Muhammadin kan fakkaatan yoo amalaa fi akhlaaqa isaanii ilaaltu Hasan al-Basri fakkaatu mana kitaaba miilaan lafarra deemu amala gaarii suuraa namaa uffatee socho'u arjaa fi goota namaa Dr. Jeelaan Kadir Gammadaa. Dr. Jeelaan naannoo Oromiyaa godina Arsii Aanaa Mooneessaatti bara 1950tti dhalatan. Akkuma ulamaa hiikamu ijoollummaa isaanii irraa barnoota Islaamaa barachuu eegalan. Umrii isaanii amata 10tti quraana juuza 30 erga xumuranii booda ilmii barachuuf manarraa bahan. Barnoota isaaniifis godina Baalee fi Arsii keessatti sheekee Hedduurraati waggaa 12 caalaa erga baratanii booda bara 1973tti bultii ijaarratan. Baruma kanatti abbaa isaanii Kadir Gammadaa wajjin gara Makkaa imaluun sirna hajjii erga raawwatanii booda abbaa isaanii jalaa Makkatti hafuun ilmi barachuun itti fufan. Dr. Jeelaan Kadir yeroo sanatti aalima ta'anis garuu ragaa barnootaa yookaan shahaadaa waan hin qabneef bara 1974tti barnoota sadarkaa tokkoffaa barachuun eegalan. Bara 1974 hanga bara 1981tti barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa baratanii xumuran. Dr. Jeelaan Kadir itti fufuun bara 1984tti kolleejjii shari'aa Islaamaa irraa digrii tokkoffaa fudhatanii turan. Kanatti aansuun barnoota isaanii osoo addaan hin kutin maastarsii isaanii barachuu eegalan. Sheekni maastarsii barachuun jabduu turte jechuun dubbatan. Kana booda gara Finfinnee deebi'uun barnoota Islaamaa barsiisuu eegalan. Ulamaa'ii Oromoo akka idil addunyaatti beekaman keessaa Dr. Jeelaan Kadir isaan tokko turan. Gamtaa ulamaa'ii Afrikaatti itti aanaa dura bu'aa gamtichaati. Kitaabota hedduu barreessuun beekaman. Sheekan hedduu fi eeyyama barsiisuu yookaan ijaazaa kennanii jiran. Rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Seenaa alimman kenna hundaa bifa kanaan osoo isiniif dhiyaate isinoo dhageeffachuu fi barachuuf qophiidha. Koomentiidhaan na beeksisaa. Kun mana barnoota gaggaarii irraa argatan mana gurbaa qaxaleeti.